بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم سؤال من رب العالمين وجه للعالمين قافي قدتشا موتي عالم الرا قرى عالم توت إساتتي ربين إرقي قرآنك ست ربين إرقسينا نبي الله إبراهيم دبته إرابه بودا قال على لسان خليله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة وأزكى التسليم فما ظنكم برب العالمين. قافين كن قافي قدج قافي سندرا قافي أنسي قافت تجرى كونكولاتا تكو يرو يابتشو دفتو كونكولاتشي سايسا dandeettii fi beekumsa ga'umsa inni qabu isa dhugaa osoo hin bariin konkolaataa tokko itti of amantee meeshaa kee itti fe'attee ruuxii ta'e itti kennitee keessa seentee teessa taa'uu qofaa miti itti of gattee itti of amantee rafta. Akkasuma xiyyaara tokko namticha xiyyaara oofu paayileetii tokko eenyummaa isaan beeytu yoo tarii sagalee isaa yeroo inni of gabaasu xiyyaara keessa dhageesse malee achi dura argitee hin beektu. Meeshaa keetii fi ruuhii ta'e tatakka malee lammaffaa deebiteen afuufamne isiisan fuutee isatti of kennitee kaatee xiyyaara kortee qilleensarraa kiiloomeetirii 5 kiiloomeetirii 6 haga kiiloomeetirii 9 fagaatee siin barari'a. Meeshaa kee guutuu itti fe'attee paayileetii kan xiyyaara san oofu takka maqaa isaatuu gaafa xiyyaara seentu dhageessa. Gahumsaa fi beekumsaa fi dandeettii isaan barre hin garre garuu ruuhii ta'e takka ta lammaffaa deebiteen afuufamne itti kennitee xiyyaara kanatti of gattee qilleensarra baatee ooytaa xiyyaara san keessa raftu maalummaa isaa amanteeti. Maalii isaa beekumsa isaa amanteeti moo daa'ima tokko abbaan wayita fuudhee asii gara samiitti ol darbu daa'imni ni kolfa. Wanni isa kolfisiise harki wayita inni gad deebi'u akka inni lafatti hin kufne irreen isa qabdu akka jirtu waan beekuufi. Ogeessa fayyaa doktora tokko qaama kee operaasyoona godhee qalee si haa sirreessuuf qaama kee billaha isaa jala ciibsita. Osoo inni xiqqoo dogongoree hidda tokko muree guyyaa san ruuhiin si keessaa baha ta'a. Ogeessa fayyaa san ammachichi duraan garre hin beektu. Amantee itti of kennite. Haakadha duniyaa wantoonni fakkeenya sii kaa'e kun muraasa jiruu duniyaa keessaa ollu keessaa tokko. Nama mallaqa itti kennitu ka wajjin hojjetattu kan na haa eegu jettee waardiyyaa balbalaa keessu ogummaa fi dandeettii isaa hagan beekne ta'uu wajjin hagana makhluuqa عالم هجنا أف أمنته إلمنا ما كان دبنا إساتي في هنكنا إساتي في لا فينا إسابيتو يرو هجنا أمنته إتوف كنتو فما ظنك برب العالمين كعالم هجنا أمنته رب العالمين هجم أمنته قافا جرون دنيا ستي قلقلوفتي بتامرق الدنيا قوتون ستي بلبلة شفتي أرضين بالأنتون ستي إباتي قومني بالأنكن ستي هجوج أمي دنيا تنرى فرمات الأبدي تقولوا يا الله يا الله جد قاف أوجيس فيا لما إيه لكمني كي وانين إسا ولا لمي دوان سيكنمو قامك كوبك تتجرود دي تقولوا يا الله يا الله جد دنيا بتي ويتقلاني بتامرقان بوبين نفتيها فرستي أولين كاتي قدين سديبتي ضل من تدعونه كان كانت تقوتون سهركا بدي بتامرقاتي لالتو قوتم بشاني في يؤسي لالتو سميمة لين أبدو تقولوا يا الله يا الله جد كيساسي فوق ربي قاف ميك ركو
ilmi namaa osoo wal gahe keessaa si fuudhuu hin dandeenye jecha yaa Allah jedhu konnekshiniin niitoorkiin kee asii gara arshiititti qabateen rakkoon meeqa sirraa ka'e hin qabdu musibaan meeqa sitti buute osoo duniyaan kun guutuun gara galee musibaa san eenyu sirraa buqqisuu hin dandeenye qulta yaa Allah jettee keessaa si fuudheen qabu rabbi of duuba kee deebitee yoo laaltu gaarreen jireenyaa irra tarkaanfattee laga jireenyaa hedduu ceetee dhufte bu'aa bahii meeqa keessaa haada rahmata isaa si ergee achi keessaa si fuudhe rabbi hin qabdu yaadattu gaafa kiisiin ontee goydee waan nyaattu waan ilmaan keenya achiftu dhabdee gabbaatee kadhatuuf safuuteetiif dhabdee qulta yaa Allah sijaadaa takka buufattee achi gubbaan bilbillee seelaan dubbanni rabbi rakkoo meeqa keessaa sin fuudhe yoo itti beekan akkanatti gabayatan kan ilma namaa maalummaa isaatii fi ogummaa dandeettii isaan beeynitti of kennitu rabbii jiruutee harkaa qabu jiruutee ta rabbii hoogganu rizqii tee ta rabbii harkaa qabu fayyaa kee ka rabbii harkaa qabu fuuldura kee ka rabbii harkaa qabu akkuma kaleessa kee ceesisee si fide borii keellee riqicha hedduu gaarreen hedduu akkasi tarkaanfachiisu deemu maa abdiirraa dhabda rabbii جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 أيام فقال لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله جابر بن عبد الله كان أجل إيقاباسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصو الدنيا تنرن ديمين guyyaa sadi dursanii dhaamsa jabaa tokko nuu dhaaman jedhe osoo isaanu duniyarraa deemiin guyyaan sadi gaafa isaanii hafu dhaamsa kana nu bira kaa'atan jedhe nabi Muhammad dhaamsa guddaadha waggaan 23 booda eega dhume dhaamsi kun cuunfaa jireenyaati guduunfaa lubbuu addunyaa tanaati maal jedhan nabi Muhammad laa yamuutanna ahadukum tokkoon keessan du'ee akka rabbiin biran dhayne illaa wayuhsinu dhanna billah rabbiin biraa osoo abdii gaarii qabaatu malee jedhan rabbi na salphisa na xiqqeessa jahannamin na darba na jibba naan araaramu jechoota kan of keessaa dhiqaa abdiin teessan abjuun keessan guddina fageenya dagaagina bargaagina akka tahu rabbii keessan biraa qabaadhaa osoo abdii gaarii isa biraa qabdan malee hin dhufina rabbiin bira jedhan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanaaf ulama'ni duraanii maal jedhan warri salafa duraan dabran nama sakraa du'aa seene machiin du'aa isa cuunfite bira taa'anii ma'asiyaa isaatiin dogongora isaatiin yakka duraan inni laaqaa dhufeen isa sodaachisuun hin ta'u jedhan bakka sakraatitti rahmata rabbi qofatu haasahama jedhan ulama'ni akka inni abdii godhatee rabbii ofii bira dhaqu qiila li ahadi saalihiin namticha tokko isaa ruuhiin keessaa bahuuf kaate innaka satamuut du'uu deemtaa bar jedhaniin faqaal yoo du'e eenyuun bira dhaqa jennaan qiila lahu cinda rabbi alcaalamiin rabbi alcaalamiin bira deemta jedhaniin isa khayriin jireenyi kiyya guutuun harka isaa ture ka khayriin fageenya irraayyuu isa biraa natti dhufaa ture bira keessummummaa dhaqaa ega jiraadhe wanni badu maali jedhe allahu akbar جاء أعرابي إلى ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه نمتجتك عبد الله بن عباس برفه فقال يا عبد الله من يحاسبنا يوم القيامة قياك يا ما نمني قرماتا نتبنو قافين قافة أينيني المنامات مو ملائكات مو جنة قياك يا ما قرماتا نديه السجد عبد الله بن عباس كافنان فقال الله ربي تؤسن قرمات جنب قياك يا ما نمتج لفا أتالي فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة ايوا ملكاه ربي كعباتك كدي ايوا ملكاه ربي كعباتك كدي والله جدي نمتج قرماتك يوسو هاد أفباك يتو كنني هم بربادو جدي وسو جرو رحمتها قسقه هناك أبنو ربي هذا فباكي يرى رحمتك أبي استئ أكملت إسرة
abdii fokkattuu qabaadha jedhe. Kanaaf gaafa cabdee hafte gaafa ilmi namaa fuula keetitti balbala abdii cufe qul yaa Allah yaa Rabbi jedhe. Gaafa addunyaan si gattee si gantee lafti sitti golgolooyte qul yaa Allah ifaa isaatiin keessaa si baasa Rabbi duungoo isaa si ibsa. Gaafa hojjetu malee duniyaa walitti si qabamuu diddee duniyaan si harkaa facaate qul yaa Allah keessaa si baasa Rabbi. Gaafa dhukkubsattee dhukkubni keefalli isaa wallaalame qul yaa Allah dawaa sii ta'a Rabbi. Namni isatti baqate takkaa salphatee hin beeku. Isa abdatanii isa qabaatanii yoo isa qabaatan akka inni fedhu yoo isaa ta'an akka ofii fedhan namaa ta'a. Kun lillaahi kamaa yuriid yakun laka kamaa turiid. Ibiddi silaa nama nyaata. Ibraahimiin gubuu dide. Bishaan silaa nama liqimsa. Addunyaa guutuu fudhatee nama 82 fi nabiyyallaahi Nuuhin liqimsuu dide bishaan addunyaa guutuu haguuge. Qurxummiin gaafa nama liqimsite nama affeeltee achi keessatti nama shamsite ture. Garuu bahri liqimsee bahra keessa qurxummii liqimsitee Yuunusiin baaftee tufte. Gaafa dulloomanii lafeen nama laafte ilmoo argatuun hin danda'amu ture. Garuu Zakariyaa alayhi salaam waggaa 90 olitti Rabbiin Yahyaa badhaase. Lam naj'al lahu min qablu samiyyaa. Ilmi namaa addunyaa guutuu qabee mallaqa ramadee namni Muhammadii fi Abaabakriin du'aa fi jiraa isaanii fide gaala 200 badhaafama jettee Qurayshi lafa keesse. Godaa fi gaara duraan beekan gubbaa bayanii nabi Muhammadii fi Abaabakriin arguu dadhaban. Laa tahzan inna Allaha ma'anaa Rabbiin wajjin jira homaa yaadda iyya Abaabakri jedha nabi Muhammad. Rakkoolee yoo dubbanne keessaa bahuu hin dandeenye hedduu keessaa Rabbi banii Aadam fuudha. Garuu dubbiin eessa? Jaa'a fil hadiis al-Qudsi. Hadiis al-Qudsi keessa dhufee jira. صحيح بخاري في مسلم كيستي ربنا أكيد أنا إن ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أنا بكا قبرتش كانكو نأبدا تجرى يو إني خيري بربادي تلتو وانقاري فودي برانقها فودي إساكنا وإن شرا فشر يو إني همتو بربادي همتو مسان إسا برانقها قدوم إسيان ديما فليظن بي ما شاء. هما فيدي هما بربادي نتها قبتو اتنها أبدتنا عنها حملو هما إني بربادي سن إساتها. حديثتك كيس الرسول ربي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الموطأ. قال الإمام مالك ابن أنس رحمة الله عليه حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام مالك موطأ كيس حديثة قفدا إن الله يحب معالي الأمور. ربين وان دلقم وان حجتمو في كرورفتمو في ملأتمو في ملأتمو هند كيستي إسأل آنا بربادة. ويكره ربي نجب وانتوتا قدي آنا دنيا الرّ آكر الرّ كرورا في كنومنا ملأت أفدرا في كرورك أبدو هند كيستي وانتوتا قدي ربي نجب. حديث براكي سنة بمحمد مال جدا إذا سألتم الله يا ربي واكدت جنة فاسألوه الفردوس. الآن فردوس كدنا مال جتشو هما كمو يتكدت هما كمو يتربي الرّ أبدي غارك أباتو إسأل آنا أباتو. ومن يتوكل على الله نمني ربي رد إركتي فهو حسبه. ربي إسا قهانا يو إسا قبتن يو إسا قباتن بكين الجنة بكي كروفتن برهنجيني تبهم بالي كمو هنجرو. والسلام عليكم.